Dhirsaa fi niitiin halkan tokkotti yeroo meeqaa seeksii yookaan wal quunnamtii saalaa raawwatu? Egaa hordoftoota chaanalaa Sulxeemaan Aappii fi warroonni haaraa taatanii gam chaanalaa Sulxeemaan Aappii dhufaa jiraattan weelkaam anaa dhufu jecha sabiskiraayib gochuudhaan maatii qaqqaalii chaanalaa Sulxeemaan Aappiitti dabalamaan affeerraa chaanalaa Sulxeemaan Aappiitti akkanumas viidicha gaafa daawwattan laayikii fi hiriyoota keessaniifis sheer gochuun irraanfataa. Dhirsaa fi niitiin halkan tokkotti yeroo meeqaa seeksii yookaan wal quunnamtii saalaa raawwatu? Osoo hin argin doobbiin baala akkuma jedhamu warri haadha warraa hin godhatinii fi dhirsaa fi niitiin halkan tokkotti yeroo hedduun raawwatan se'u. Ana dabalatee namoonni hedduun yeroo waan kanaan of dhiphisan akkam godha laata yeroo haadha manaa koo fuudhee yookaan yeroo warroomee si'a meeqaa hojjetuu danda'a, si'a meeqaa yeroo hojjedhee isi gammachiisa jedhee kan dhiphatu hedduudha. Kan irratti maal jedha laata barnoonni keenya har'aa waliin haa ilaallu. Haa ta'u malee dhimmi waliin jiraachuu wal quunnamtii saalaa caala fagoodha. Akka qorannoon ibsutti dhirsaa fi niitiin torbaanitti giddu galeessaa yeroo tokko qofa qaama saalaa isaanii wal quunnamsiisuu yookaan wal tuqsiisuu yookaan wal quunnamtii saalaa raawwachuu danda'u. Kun immoo waggaatti yeroo 54 ta'a jechuudha. Kun kan maatii gammadaa fi jireenya quunnamtii wal quunnamtii saalaa bareedaa qabna kan warra jedhaniiti. Ati hoo osoo warroomtee yeroo meeqa raawwachuu barbaadda? Kan irratti waan nuti beekuu qabnu tokkotu jira. Wal quunnamtii saalaa waliin jireenya keessatti waan tokko malee waan hundaa miti. Kana yoon jedhu walitti dhufeenyi qaamaa fi qalbii jiraannaan, jaalallii fi walitti fufiinsi jiraannaan ji'atti al takka yoo raawwatan rakkoo waan qabu natti hin fakkaatu. Garuu osoo inni fedhuu yookaan osoo isheen feetuu qaamni ishee fedhiidhaan guggubuu kan callisee rafu yookaan kan callistee raftu yoo taate rakkoon guddaan bakka kana jira. Waliif hubatuun, waliif beekuun akkuma jirutti ta'ee gabaabumatti abbaa warraa fi haadha warraa jireenya isaanii miidhagfachuu barbaadaniif wanti gochuu qaban isa armaan gadii kana. Fedhii walii beekuu fi waliif eeguu yaaluu, qulqullinnaa fi miidhagina dhuunfaa ofii eeggachuu yookaan walitti bareeduu, waan keessa ofiitti dhiphatan yoo jiraate rileeks ta'uu fi ispoortii hojjetuunis waliin ta'anii iddoo bashannanaa deemuu fala rakkoo barbaaduu yookaan kanaaf kan kana fakkaatan ta'uu mala. Aarii yookaan imooshiniin waliin ilaalanii wal irraa balleessuu, wal quunnamtii saalaa jabeessanii waliif eeguun barbaachisaadha. Wal hubachuun akkuma jirutti ta'ee jechuu kooti. Qaama saalaa harkaan yookaan afaaniin waliif kakkaasuun walitti dhufeenya keenya cimsa. Akkuma jedhamee beekamu walitti dhufeenya qaamaa yoomiyyuu dagachuu hin qabnu. Wal dhungachuu, wal hammachuu, qaama qullaa wal bira ciisnu yeroo wal quunnamtii saalaa qofa ta'uu osoo hin taane yeroo kaanis shaaworii wajjin seenuu fa'a akka fakkeenyaatti kaasuun danda'ama. Galatoomaa walitti fufiinsaan na hordofaa. Gara fuula duraatti dhimmoota barnoota fayyaatiin wal qabatu qabadhee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa isiniif seeneen jira. Hammasitti sabiskiraayib gochuudhaan qaqqaalii maatii chaanala Sulxeemaan Aappiitti dabalamaa. Akkanumas viidicha gaafa daawwattani laayikii fi sheerii irraa hin qusatinaa jecha
lafaa fi biyya nagaa keessa jiraadhaa. Fayyaan faayaa, fayyaa hin dhabinaa, fayyaan qabeenya.